Okay. Nagaa sanii faabaayatu akkam jirtu Oromoo nagaa keessanii har'a hirreessa keenya DC keessatti kina akkuma gaariitti kabajaati jirra. Namoonni as sagalee nagaamaa jiru warra hirreessa irraa kaanis sirbu Kanaadaa isaanii walitti haasa'u ani immoo har'a kana qabateeffadhee wantoota gurguddaa Oromoon shan qaban keessaa waan lama shan sinitti mun barbaada. Innis akkamitti Oromummaan argamu shananii fi odaa Oromoo shananidha. Oromummaan karaa shan argama. Namni Oromummaadhaan dhiigan taane lama ilma guddifachaa, sadi ilma moggaasaa, afur ilma boojuu fi shanaffaan ilma mixiiti. Inni tokkoffaan Oromummaadhumaan Oromoo taane dhiiga kan taanedha. Inni lammaffaan ilma guddifachaati. Oromoon yeroo dhalan namaa kan Oromoo hin taane fuudhee guddifatu maqaa moggaasee fi gadaa qabsiisee sirna Oromoo hunda barsiisee guddifata. Inni guddifachaadha. Kanarra namni sun Oromoodha. Kanaan Oromummaa argatee jechaadha. Inni sadaffaa ilma moggaasaa nama saba biraa keessaa dhufe mirgi isaa heegamee gosti isaa gadaan erga kennamee fi maqaan moggaafamee isa booda Oromummaa argataa jechuudha. Inni arfaffaan ilma boojuu. Ilmi boojuu Oromoon diina isaa wajjin yoggaa wal lolu lola keessatti namni booji'ame yoo harka kennatee sinitti galuun barbaade jedhee gaafa gaafatu Oromoon jaalalaan garaa guutuudhaan ofitti fuudhee maqaa moggaasee fi gadaa qabsiisee sirna Oromoo keessatti hundumaa keessatti ofitti fuudheetoo ilma boojuu sanaa maqaa kennaa fi gadaa qabsiisaa kanarra ilma boojuutiin Oromoo ta'eera. Oromummaa karaa kana argatee jechaadha. Inni shanaffaan ilma mixii. Ilma mixii nama lafaa argame saba kamaa ta'u ijoollee araasii kamaa taatu ho'aati gatte araasii Oromoo fuudhee biyyoorraa hurgufee mixiirraa hurgufee fudhatee galee kanarra ko ilma mixii kuni ilma mixii jedhama. Akkasitti Oromummaa kennaafi jechuudha. Amma mooti dabalee tanaan odaa keenya shanan sinitti himaa. Oromoon odaa gurguddaa shan qaba. Tokko odaa nabee shawaa ba'aatti argama. Lama odaa bisil shawaa lixaatti argama. Sadi odaa bulluq Wallagga Horroo Guduruutti argama. Afur odaa roobaa Baaleetti argama. Odaa bultum Harargee lixaatti argama jechuudha. Galatoomaa Oromoo ko baay'ee sin jaaladha. Odaa keenya beekuun gaariidha. Akkamitti Oromummaan argamu shanan immoo sanama sinitti seeraan qalbeeffadha. Kana beekuun gaariidha. Galatoomaa.